هادمنو mana barumsa. Nagaan keenya kabajaa jaalalaa bakka jirtan isin haa ga'u. Akkam jirtu? Nagaa jirtu? Kun qophii yeroo maatiiti. Egaa qophii yeroo maatii keenya irraatiin magaalaa Adaamaarraa kaanee magaalaa Asallaa keessatti argamneeti kan jirru. Akka mala qophii keenya yeroo hundumaa maatii fakkeenyummaa qaban barattoota ciccimoo wajjin qabannee isinii dhiyaanna miti. Guyyaa irraa kana immoo mana obbo Abiraam Kabootti argamneeti kan jirru. Egaa ijoolleen isaanii hundi isaanii barnoota ciccimoodha ijoollee. Eenyu akka jedhaman immoo qophii keenya irraa argitu jechuudha. Egaa sirriitti nu maqaa isaanii barnootatti immoo maal akka isaan cimsee nutti himu waan ta'eef amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Maatii koo! Tole galatoomaa jechaa egaa guyyaa irraa carraa kan nuuf kennitanii mana keessan dhufnee keessummaa yeroo maatii isin godhachuu keenyaaf waan nu fayyamtaniif maqaa daawwattoota keenyaa guddaa isin galateeffanna. Mee dura walabarruu abbaa eenyuuf akka taatan hundumtuu walabarruu. Maqaan kiyya Abiraam Kabuun jedhama. Abbaa mootii, abbaa waadaa, abbaa eeftaa fi abbaa giftiiti. Egaan baay'ee gaariidha. Mee isin wajjinis walabarruu harmee eenyuuf akka taatan nutti hima. Maqaan koo Gannat Guddataan jedhama. Ani harmee mootii, harmee waadaan, harmee eeftaa, harmee giftii fi xiqqoon immoo jirti harmee mooneet. Maqaan kiyyaa Eeftaa Abiraam Kabbuu Galatoo Inseenee Ullufee kutaa 3 nan baradha. Maqaan kiyyaa Giftii Abiraam Kabbuu Galatoo Inseenee Ullufee jedhama. Kutaa kiyyaa Keet3. Maqaan kiyyaa Mootii Abiraam kutaa 9 School of Marvel baradha. Maqaan kiyyaa Waadaan Abiraam jedhama. Kan baradhu Asallaa Kaatoolik Qidduus Gabriel kutaa 7 baradha. Egaa ijoolleen keessanii barnootatti cimoodha jechuu dhageenyeeti kan itti dhumne barnootaan immoo maal fakkaatu? Ijoolleen koo haalli irra jiran baay'ee gaariidha. Aga ammaatti mucaan hangafaa kutaa KG irraa calqabee aga kutaa amma jirutti sadarkaa keessa jira. Tokko aga 3 ba'aa ture baay'ee cimaadha. Akkasumas hundumtuu dabareedhaan kutaa hundattuu sadarkaa qabdi. Baay'ee ciccimoodha galata waaqaa haala gaariirra jiran. Keessumaa akka haadhaatti yeroo hundumaa bira jirtu waan ta'eef yeroo isaanii sirnaan itti fayyadamanii mana barumsaatii gaafa galanis mana barumsaa gaafa jiranis akka isaan yeroo isaanii barnoota wajjin dabarsaniif maal gochaa jirtu? Hangafarraa kaasee barumsa irratti ijoolleen koo Waaqayyoof haa galatu. Guddaan Oromoon naa kennirra naa eebbisi jedha. Waaqayyo naa eebbiseera. Mootiinis akkuma argitan barataa cimaadha. Tokkoffaarraa gaafa keejii galurraa jalqabee mucaa baay'ee xiqqaa ta'eeti keejii gaafa galu baay'ee hin qalbifataa hin hubataa. Barsiisonni isaas baay'ee jaalatu. Barumsa qabachuu irratti illee baay'ee cimaadha. Akkasuma sadarkaadhaan keejirraa jalqabee amma kutaa 9ffaa barataa jira. Amma kutaa 8tti qabxii gaariidhaan as ga'ee jira.
waaqayyoof haa galatu kan of duraas waaqayyoo harka jira. Keejirratti kaasee haga kutaa afurii tokko tokko ba'aa ture. After 5 and 6 I actually started struggling with giving my potential on the study because there are more studies that added and actually after 5 and 6 I still managed to be at the top 3 and after 7 and 8 I actually started to go from 3 up to 2 and the first stage and on 8 my ministry was 80.5 and now I'm 9. Keejitu irratti lammaffaan ba'e achi boodaan immoo kutaa tokkoffaatti shanaffaa ba'e. Lammaffaatti immoo afuraffaa. Amma immoo kutaa sadaffaan jira sadaffaa ba'e. Keejii tokkoffaa 4 ba'e. Achiin keejii lammaffaa 2 ba'e. Amma keejii tokkoffaa ba'uu na yaala. Egaa ijoolleen keessan hundumti isaanii barattoota cimoodha. Akka isaan barattoota cimoo ta'aniif mee akka maatiitti maal irratti hojjettaniiti isin? Inni guddaan nama barsiisuun investimentii guddaadha. Investimentii kam caalaayyuu dhala kee barsiiftee biyyaaf boru akka ta'an, maatiif boru akka ta'an, maatiin ammoo gahee shoora ol'aanaa qabaatan qo'achiisuu, gorsuu, jajjabeessuu akkasumas xiqqeenna sadarkaa isaan irraa calqabee waan isaan baratan san guyyaa guyyaadhaan akka maatiitti hin hordofaa galee yoo jedhe qormaata isaanii lallaalaa daftara isaanii lallaalaa daftara isaaniirra even barsiisaan barsiisu hagam barnoota barsiisu san waan barsiisu san ifaan yookaan akka ijoollee dubbifamutti barreessaa jira. Qubee dabalate uuma afaan Oromoo kana barsiisonni akkamitti ijoollee hordofaa jiranii akkamitti ijoolleen barreessaa jirti ka jiru kana hunda ilaalee yoo rakkoonis jiraate mana barnootaa wajjin dubbadhee rakkoo isaan jidduu jirus yoo jiraate itti himee isaan maatiis manni barnootaas rakkoo ijoolleenis yoo qabaatte yookaan wanti nu godhuu qabaannu barattoonni kun hanqina kana qabanii hanqina kana maatiin duuka bu'uu qabaata jedhanii haala saniin komentii gara mana barnootaatti dhufullee fudhannee ijoollee keenya hordofna jechuudha. Mana barumsaatti waan baratanii galan hin gaafanna. Baay'ee akka qo'ataniif yeroo baay'ee ijoollummaanis waan jiruuf yeroo tokko tokkoof dagachuu taphaan yeroo dabarsuutu jira. Yeroo baay'ee sagantaa isaanii akka haala sagantaatiin akka qo'atan nan hordofa baay'isee kanaaf gargaarsi nan godhu kana waan na gaafatanittan hima waan rakkisee waan gargaaruu danda'u nan gargaara achirraan kanaaf immoo akka daftara isaanii yeroo baay'ee ilaalan nan gargaara. Barattuu cimtuu kan godhe manatti galeetiin waan barsiisaa barsiisee nan godha. Hojii manaallee kan yoo qabaadhe nan hojjedha. Waan naan galee yoo jiraate immoo haadha kiyyaa nan kafa. Barsiisaa shuggee kan jedhamu jira. Isaa waan galee kana jechuun kana jedheetiin anaaf ibsa. Kanaaf barsiisaa shuggee isin jaaladha. Dageessaa waan gootuuf anaaf galatoom. When I was in elementary school, I used to study more of English and maths. After that, I'll use my free times maybe to study the other subjects like geography, science, and others. And in this time, I actually focus on the natural studies more of the time, especially from Monday to Wednesday. I will try to study the natural subjects, and after the Saturday and Sunday, I will try to study the
social studies. Egaa barnoonni manaa eegala waan ta'eef akka maatiitti jechuudha. Hordoffii isin manaa kaatanii hanga mana barumsaatti gochaa jirtan maalidha ijoollee kanarratti? Kalee nuti otoo abbootiin keenya otoo ofiin baratin nu barsiisan. Nu ammoo har'a barannee jirra. Ka baranne kana abbootiin keenya ka odoo hin baratin nu barsiisan sun nu ilmoo keenya isaan caalaa barsiisuu qabaanna. Isaanuu odoo hin baratin nu barsiisanii sadarkaa kana geenyee jirra. Nu ilmaan ofii dhalle ammoo barannee hubannoo barnootaa qabna. Faayidaan barnootaa maal akka ta'e beekna. Kanaaf ijoolleen kun jabaattee eger boruu iddoo guddaa gahanii biyya kana akka tajaajiluu danda'an, maatii akka nuus tajaajiluu danda'an duukaa buunee hin gorsinaa, hin qo'achiifnaa. Even hojii wajjin yoo jennu barsiisaa isaan qo'achiisu nan qacaraaf. Barsiisaa qacaree fi dhufee qo'achiisa barsiisaan ijoollee keessattuu ijoollee gurguddoo lamaaniif barsiisaa qacaree fi barsiisaan dhufee qo'achiisa. Hordoffiin koo akka haadhaatti duratti akkuma abbaan manaa koo dubbachaa ture keessumaayyuu bara kana keessa wanni ijoollee miidhuu, wanni sammuu isaanii qabu, wanni fiigincha isaanii karaatti dhaabuudhaaf deemu waan baay'ee jira waan ta'eef akka hiriyaatti itti dhiyaachuu, wajjin haasa'uu, hiriyaa akkamii qabdaa, barsiisota wajjin hariiroo akkamiitu jira, barattoota hiriyoota keessa wajjin akkamitti ooltu, akka hiriyaatti wajjin haasa'a. Waa'ee koos waan ijoollummaatti keessa darbee waan dargaggummaattis na mudate keessumaa mucaa guddaa kana mootitti baay'een itti hima. Maaliif istiraagilii wayii gaafa si mudate sammuu keetiin waan furuu hin dandeenye illee si mudachuu danda'a waan ta'eef ani immoo bilchinaanis umriidhaanis sirra waan hin jiruuf wanni immoo kaleessa silaa karaatti naabbisuudha malu. Wanni nan keessa darbee as ga'ee jira. Kana ati natti himuu qabda jedheen baay'ee wajjin haasofna. Wajjin haasofnaannaa hariiroo gaarii qabna jedheen yaada. Maatiin kiyya ana kan gargaaru waan naan galee naa hima. Kitaaballee anaaf bitu. Boru waan baradhu waan ani qoodheetiin yoo naan galle naaf agarsiisa. Sa'aatii 9 na dhufa hanga 10tiin boqonnaa nan fudha. 10 hanga 11 immoo nan qoodha. 11 hanga 12 immoo maatii kiyya nan gargaara. Dura yeroo bakka mana fincaan deema harka koo hin dhiqadha, fuula koo hin dhiqadha. Achiin uffata kiyya uffata. Achiin mana barumsaan deema. Yoo mana barumsaa deemu hin baradha. Kan naan galle barsiistuun gaafadha. Achiin yoo boqonnaa waan xiqqoo dhaabadhe hin gala. Achiin hin qo'adha. Barsiistuun kan jettiin hin dhagaha. Achiin yoo asii dhufu uffata koo jijjiiree makasa koo nyaadhee achiin hojii mana kiyya hin hojjedha. Achiin hin dubbisa. Achiin xiqqoo hin taphadha. Amallee hin qo'adha. Achiin yoo galgala hin rafa. Tole egaa ijoollee onnachiisuu irratti badhaasuu irratti keessumaa barnootaan immoo caalaa akka guddatanii fi akka maatii kanaatti maal gochaa jirtu? Badhaasni mana keenyaa waa lama. Isaan sadarkaa gaarii yoo qaban sagantaan bashannanaa hin kennamaa fi wanti isaan barbaadan kitaaba barbaachisu kun dirqama. Akka isaan galma guddaa gahaniif ka goonullee tokko waan isaan barbaachisu kitaaba isaan barbaachisu dursa qopheessinee fi akkuma beekamu sirna barnootaa kana keessatti hanqinni kitaabaatu jira. Kana ammoo ufii iddoo inni argamu binnee yookaan daawunlood goonee ijoolleen akka qo'attu goona. Kan biroo ammoo badhaasa adda addaa waan isaan gammachiisu badhaasnaa jechuudha. Bashannanarraa calqabee haga waan hawwii isaaniitti akka sadarkaa yoo qaban
badhaasni kennamaaf jechuudha. Akka haadhatti waan ani jajjabeessu baay'ee ijoollee koo irratti amma xiyyeeffachuu baannan booda gaafa na harkaa ba'an yookaan immoo gaafa barumsa fixanitti booda gaafa rakkatan gaafa milkaa'ullee dhabanii baay'ee rakkoon akka maatiitti akka nu qunnamu waan hin beekuufi yeroo baay'ee nan hordofaa nan gargaaraa ani duraan baankiin hojjedha tureyyuu hojiin baankii kun baay'ee ijoollee kootiin addaan na fageesse abbaan manaa koos biizinasii hojjetaa baay'ee walii gadi fiigaa nu lamaaniyyuu ijoolleerraa yeroo biizii ta'uuf kaanu baqalaallee mari'anneetuma ani haala mijataa hojii gaarii qaba jedhee taa'urra yeroo koo aarsaa godhee ijoollee koo hordofuu har'a akka sirriitti isaanii barumsa isaanii qabatanii sadarkaadhaan haala gaariidhaan boru dhumni isaanii gaarii ta'u gatii kaffaluu waan hin qabuuf hojii san gadi furee hojii biizinasii yeroo maatii wajjin naaf kennu hojjechaa akka kanaatti ijoollee koo hordofuuf of kenneera jechuudha. Maatiin obor lammii biyya kana baratee aadaa safuusaa beekee lammii biyya kana jijjiiru taasisuu keessatti maatiin gahee guddaa qaba. Kanaaf maatiin immoo maal godhani? Keessumaayyuu yeroo ammaa kana keessa even haalumtiin iyyuu abbootii keenya haadholii keenya miti umrii keenya kana keessattuu yeroo nuti guddannee fi yeroon amma jiru baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Maaliif baqa fiiguu deemuu waa argachuu waa cimuu caaluu qofa osoo hin ta'in nama faayidaa qabu nama bu'aa buusu maatiifis ofiifis biyyaafis nama barbaachisaa ta'anii akka ijaaramanitti ijoollee ijaaruu sammuu isaanii maatiin baay'ee ijaaruu qaba. Keessumaa barri kun bara fiigichaati. Jireenya ofii jijjiiruuf jireenya mo'achuudhaaf namni ima fiigaa ijoollee isaa qallaba baasuu fi uffata itti uffisuu mana barumsaa erguu kaffaltii mana barumsaa kaffaluu bichaa ilaala malee ijoolleen kun eessa ooluu yaadni isaanii akkamii maaltu ta'aa jira maalirra oolaa jiru boruu dhaloota akkamii ta'uuf deemuu waan jedhu xiqqoo baay'ee waan xiyyeeffannaa barbaadu natti fakkaata. Keessumaayyuu dhageettaniirtuun jedha bara kana keessa kutaa 8ffaarratti ijoollee baay'eetu kufee keessuma kan nama dinqu manni barumsaa barataa tokko hin dabarsine iyyuu akka jirutti mootummaan gaafa taa'ee yaadu dhaloota achitti ijaaramaa jiru kun boru biyyaaf maal ta'aa jira jedhee nama yaaddessa yaaduu qabaata. Maatiin immoo boru mucaan kiyya maal narraa dhaala maaliin jiraata akkam ta'a jireenya ofiin jijjiiruu taanaan namni baranne taanaan baay'ee rakkisaadha. Yeroo baratu qabaatutti barateetuma barumsa digirii dippiloomaa yookaan maastarsii sanii waa ta'a qofa osoo hin ta'in har'a yoon baranne boru hojii dhuunfaa isaayyuu jabaatee hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu akka maatittis baay'ee na yaachisa. Kanaaf jedheen ijoollee koo irratti baay'een hojjedha. Boru akka ba'aa anattis biyyattis ta'an hin barbaadu. Kanaaf baay'ee haga waaqayyo na gargaaretti amma nu badhetti amma naaf galetti ijoollee koo gargaaruuf qophooftuudhas akka biyyaattis akka nama dhuunfaattis wanni kun baay'ee na yaachisa waan ta'eef ijoollee koo irratti haganan baay'ee dadhabaa. Mootummaan garuu xiyyeeffannaa guddaa kennuu qabaata. Keessumaayyuu sabni kun boru maal ta'a dhaloonni kun boru maal ta'a kan har'an baratiin boru maal ta'a. Yeroo baay'ee ijoolleen qabxii namni baratee hojii qabatee hojii gadi dhiisee gara dhuunfaatti iyyuu deemuutu caala malee gaafa qabxiin jala hafu abdii murata. Dhaloonni abdii murate biyyaafis ofiifis hin ta'u. Kanaaf waaqayyo nu gargaara. Gahee koo baachaan jiran jedha waaqayyo wajjin. Tokko inni guddaan daa'imni har'a urmi daa'immarra jiru kun boru iddoo guddaa gahee nama eger boru biyya kana tajaajiluu danda'a jedhu inni guddaan ka'umsi naamusa gaarii qabaatanii barnootaan cimina qofaa miti. Naamusaan barataan har'a naamusa qabatee guddate naamusa san cinatti barnootaan cimaa yoo ta'e iddoo hawwame san yookaan iddoo yaaddame san gahuu danda'a. Garuu maatiin akka iddoo badaan oolle yeroo ammaatti akkuma beekamu kana hin baradha jettee maatiin manaa baasaa iddoo biraa ooltii hordoffiin maatiin yoo hin qabaanne yoo isaan asii ba'an ji'aan yoo qaamallee dhaquu baadhe bilbileet maalirra jiran mana barnootaa keessatti aktii akkam agarsiifti. Wanti isaanirra amalli mul'achaa jiru maalidha ka jedhu
Daarikteera mana barumsaa wajjin nan haasa'a. Manni barnootaallee amala jijjiiramna amalaallee yoo jiraata barana bar akkasii miti mee hordofaa jedhee nutti hima jechuudha. Maaliif duukaa buuna mana barnootaa dabtara harka keettee erguu qofa osoo hin taane barnoota dhaqee barachaa jiraahi achi dhaqee mana barnootaa keessatti ammoo maal godhaa jira. Naamusni inni mana barnootichaa keessatti agarsiisaa jiru maalidha. Naamusni kabajaan inni barsiisaa isa barsiisuuf qabu maalidha. Hawwiin boru maatiin eger asnaa gahaa jedhee hawwusan gahuudhaaf naamusni isa bu'uuraati jechuudha. Kanaaf aga achitti duukaa buunee hordofaa jirraa jechuudha. Saayinsii qorichumaa na barsiisee fayyumaa hirriibaa yeroon ka'u gochuu kanaaf ta'u hundaa mijeesse ofii koo qulqulleesse harka koo dhiqadhe fuula koo dhiqadhe ilkaan koo dhiqadhe ciree koo nyaadhe wayyaa koo uffadhe mana barumsaan deema barnootatti nan cima. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin hanga yoonaa daawwachaa jirtan qophii yeroo maatiiti. Egaa qophii yeroo maatii keenya maatiin gaheen isaa maali ijoolleen immoo maali kan jedhu dhaloota bor biyya kana jijjiiruu danda'u horachuudhaaf egaa qophii qophaa'edha. Kanaaf ammoo itti fufee jira nu hordofaa. Mee mul'anni ijoolleen keessan qaban maali? Mul'ata isaanii bira ga'anii akka isaan milkaa'aniif immoo isin maal irratti hojjechaa jirtu? Iddoo isaan hawwanii fi iddoo gaarii guddatanii nama eger biyya ofii tajaajilu Waaqayyo isaan haa godhu, waan naa guddisu, fayyaa naa kennuuf hin jedha. Ani doktara ta'uu barbaada. Doktara ta'uu barbaadu nama kan dhukkuba baay'een jira. Ani fayyisuudhaaf. Hin miidhagu hawwiin barumsaa malee, barataan barsiisaa malee, hojiin karooraa malee, jireenya jaalalaa malee, dubbiin mammaaksaa malee hin miidhagu. Mana barumsaa madda beekumsaa burqaayyotaa daree barnootaa iddoo gammachuu waliin taphachuu asiif achi kaanii ispoortii hojjannee herrega daballee saayinsii hubannee ingiliffa barree waan hunda barree hiriyoota horree hawaasa hubannee yaa mana barumsaa ani yoomiin si obsaasitu anaaf obsa. Barsiisota hundaa sin galateeffadha. Akka waan ana barsiiste sin galateeffadha. Barattootaatiif kan dhaamu barnoota dabtaraa fi iskiriiptoo binnee harka kaa'uu qofa odoo hin taane maatiin hordofee akkamitti barachaa jiru, akkamitti oolmaan isaanii maalidha, eessa ooluu, barataan tokko namni inni waliin oolu eenyu, barataa naamusa qabu wajjin oolaa jiramoo iddoo biraa oolaa kan jiru maatiin hordoffii cimaa keessattuu yeroo ammaatti rakkoolee adda addaattu barattoota irra gahaa jira. Rakkoolee adda addaa amala adda addaa barachaa suusii adda addaa barachaa jirti daa'imman. Kanaaf isa kana maatiin duuka bu'ee barattoota ofii hordofuu qabaatan jedheen dhaama. Ijoollee nama kabajaa qoradhaa sirriitti nama kabajaa iyyuu namni si erge ergaaf. Dhaamsi ijoollee kan ana ergu gorsa maatii dhaggeeffachuu, abbaa fi haadha kabajuu, hiriyoota kabajuu, barsiisaa kabajuu. Always study before the exam comes, because after the exam comes all of the studies will be hard to remember. So before exam it's better to study before exam. Lakkoofsa keenya lakkaa'uun dandeessu eeyyaan dandeenya. Tokko, lama, sadii, afur,
shan ja'a torba saddeet sagal kudha tokko kudha lama kudha sadi kudha afur kudha shan kudha ja'a kudha torba kudha saddeet kudha sagal digdama soddoma afurtama shantama jaatama torbaatama saddeettama sagaltama dhibba. Ijoollee koo mootii waadaan iftaa ameen mooneet waaqayyo naaf kenneera dursa waaqayyo tan dabarsee kenna waaqayyo naaf haa guddisu lafa dhaqan hundatti isin wajjin haa ta'u waaqayyo harka isin haa qabu isin haa gaggeessu yeroo hundumaa nan jedhaani ani bakka hundatti ijoollee koo wajjin hin jiru waaqayyo garuu lafuma hundatti jalaan badan isaan wajjin jira waaqayyo isin haa guddisu isin haa eegu lafa isin dhaqqabsiisuuf isin uumeen isin haa ga'u naa jiraadha baay'een isin jaalladha. Abbaa koo Abrahaam Galatoomii sin jaaladha. Haadha koo Gannat sin jaaladha. I want to say thank you for my family for always supporting me and my teachers to always teach me the right thing. Baaqilee waaqaa jechuun dandeessu eeyyaan dandeenya. Amajjii kurraa dhalaa bitootessa eebila caamsaa waxabajjii adoolessa sadaasa fulbaana onkoloolessa sadaasa muddee jennee kana. Oduu durii barataa fi qamalee tokko ture. Achiin barataa san muka bira qota. Achiin qamalee gubbaa isaatii in laalti. Achiin yoo barreessullee yoo hojii mana hojjetullee achi hojjeta. Achiin yoo barreessu qamaleen in laalti. Achiin bishaan dhoobetee yoo gara bishaan kan jiru yoo deemu qamalee hin barreessaa jettee hin bocacharti irra. Achiin yoo dhufu fiigee mukarra baate achiin in laalle. Achiin booda eenyutu akkana godhee jedhee in aare. Achiin qoy ilaalaa jedhee akka nama dhaabatee callisee deemee qas jedhee yoo laalu qamalee ahaa qoy in ajjeesaa jedhee achiin albee fidee achiin albee kan qara hin qabne akkana yoo godhu hin morre achiin deeme. Achiin qamalee akka isaa godhu kan qara qabeerra akkana yoo gootu morma ishii irraa muratte. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophii yeroo maatii keenya irraa egaa muuxannoo maatii obbo Abiraam Kabuu isiniif qoodeera miti. Maatiin kun ijoollee isaanii mootii waadaa eftaadhaaf giiftii irratti illee hojjechaa akka jiran ijoolleen isaanii kun hundumtuu bakka jiranitti barattoota cimoo akka ta'aniif egaa maatiin hundumaa caalaa ijoollee isaanii irratti xiyyeeffannoo kennanii akka hojjechaa jiran egaa nutti himaniiti kan isaan jirani. Kanaaf boorri barattoota maatii waan ta'eef maatiin barattoonni isaanii eessa akka oolan maal akka baratan yeroo hundumaa hordofee lammii bor biyya kana geeddaruu jijjiiruu gochuutu irra jiraataan egaa dhaamsa qophii keenyaati. Egaan qopheessaan qophii kana gammachuun isaa keen ture ogeessa kaameraa keenya Daani'el Gurmeessaa akkasumas konkolaachisaa keenya Daani'el Walde Mikaa'el taanee isin faana turre ogeessota istuudiyoo mara taanee jechuudha. Egaa torbee dhufu immoo maatii bira iddoo biraatti wal agarra hangasitti nagaatti. Maatii koo
Thank you.